بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا مسينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوب مكة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد أسد، وعليكم السلام. كدير عبد الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سينا بارك الله فيكم. الرجاء وان سياسة الراسو ديمنا سياسان كوكودا وان الرانم صداتني وان صداتني وان مال سياسان كيستو شيكوتيف أبوتي أمانتاتي جيسوتا أمانتاتي هيوتا أمانتاتي كوكودا وان صداتني وان الرائجني baay'een keessan hoggaawwan siyaasaan dubbachuu eegalu inni barsiisa amantiitii sheekha waa'ee siyaasaa maaf dubbata wanni jiru sin keessatti argamuu danda'a. Siyaasaan sheekotiif kookkoodha. Sheekotiidhaaf maali siyaasaan? Takkaa gaggeessitoota amantiitiif durirra haga amma achis maaliif kookkoodha? waliif diina siyaasaa fi qabsoo fi amantiin, qabsoo fi sheekotiin, qabsoo fi hooggantoonni amantiidha. Waliif diina moo waliif fira? Waliif maali? Ga'een sheekotiin Oromoodha qabsoo Oromoo keessatti qabdu maal ture? Jalqaba maal ture? Amma maalirra jira? Fuuldura maal ta'uu qabu? Isa jugaa bal'inaan irraa haasoinaa nama kallattiidhaan nu wajjin yaada kennuu barbaadeef balbalti teenya banaadha. Sheer godhaadha, itti dhihaadhaa. Har'a waan siyaasarraa haasa'uu deemna. Namni sheekaa waan siyaasaa dubbachuun isa rakkiftu, itti ulfaattu, irraa rakkatu, firraa dhageeffatuu dhiisuu ni danda'a. Saniif siyaasaan maali nuuf? Siyaasaan nuuf kookkoodha waan irraa nama eegani. Nama siyaasa akka dubbatu kitaabni irra bu'ee jira. Quraana moo yoo takkaa'u kitaaba qulqulluu, masaafa qulqulluutu geggeessituu amantiidhaa irraa uggure? Quraanaa irraa uggure? Kanaaf dhimma kana gadi fageenyaan laallaa. Geggeessitoonni amantiitii fi siyaasaan maal waliif turan? Isa kana laalla. Mee odoon akkuma jalqaba jee sheekotii Oromootii fi qabsoo Oromootti hin dabarre geggeessitoota amantii durirraa haga ammaa maal ja qabsoo saba isaanii keessatti maal ja Qur'aan? Gama tokkoon abbootiin warrummaan amantiidhaa, hordoftoonnummaan amantiidhaa yeroon namni amantii tokko waan siyaasaa dubbatu siyaasa jechuun maal jechuudha? Jaalalaa, obbolummaa, kamaal. Kanaafi siyaasa jechuun maal akka ta'e geggeessitoonni amantiidhaa, hordoftoonnummaan amantii yeroo namni amantii tokko, geggeessaan amantii tokko waan siyaasaa dubbate gurarraa qabatan. Ustaaza waan siyaasaa nurraa dhiisi, waan amantii himisiin jedhan. Kunis waa'ee amantii waan siyaasaa dubbatte sirraa rakkatan jechuudha. Kookkoodhaanuuf maali? Mee geggeessitoota amantii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala fabihudaahu muqtadii anbiyoota dubbatee, seenaa anbiyootaa dubbatee, nabiyallaa Daawud dubbatee, Ciisaa dubbatee, nabiyallaa Muusaa dubbatee, Ibraahim dubbatee, fabihudaahu muqtadii jara kanatti hidhadhu jedhe. Mee jara kanarraa nam tokko tokko jaalaallu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Seenaa sheer godhaa wal biraan gaya. Ittis wal yaamaa irra dubbiin jabdu. Dubbiin irraa jabduudha. Sheekha tokko waan siyaasaa dubbatu dhufee siyaasni kookkoodhaa, sheekotiif kookkoodhaa.
irraa hokkoon beeytani hokkoon bari ijoolleedhaan hokkoo jedhan hokkoo waan akkamiin hin beekamu hokkoo waan akkamiin hin beekamu ani ittumaan hin bari hokkoo al kana jiranii ijoollee soban hokkoo waan ijoolleen soban waan jiraatii miti hokkoo waan akkasiiti sheekotiidhaaf siyaasni irraa rakkatan sanii fi warri irraa rakkatus haa dhagayu siyaasni nuuf hokkoo akka ta'ee fi maal akka ta'e saniif siyaasa waa'ee qoomiyyaa waa'ee gartee sabaa dubbachuus akka rakkinatti amma yeroo waan qabsoo Oromoo an dubbaddu takkaa namni biraa aalimni islaamaa tokko dubbate inni qoomiyyaa naannessa waan gartee sabaan naannessa waan amantii maan dubbanne waan akkasii dubbata akka ammeenya fudhata amantummaan suni qoomiyyatti rarraati mee ambiyoota nama jajjabaa yoo fudhanne nabiyallaahi Muusaa alayhi salaam لقد أرسلنا رب سبحانه وتعالى درا نبي الله موسى قرأ أمة صادرك كرا أمة صادرجيتي أمة سنتي دعوة قدوتري إرجان ساجن إرجال ما فدته ديني توك إرجا قرأ أمنتي يا مودي إني لما دا إرجا سبسا قبرم ما جل جرا سبسا أبا سعيد وان صداتني في بودران دبّد إن شاء الله وان شيكوتين زبنا سياسة صداتني في بودر دبّتشون كيانولو أنبيوته وفدته نبي الله موسى عليه السلام أنا أرسل معي بني إسرائيل بلسوم سجان سبق بلسوم قبرهم ما تخيجلا حركة راخاس قبرهم سبر حركة خاص جين فرعون حركة خاصي سبق قبرهم ما كان قرتي تنجر تغنرا حركة راخاسي جتشوني توري maal jeen gaaf tokko hoggaa inni dhufee inni rasuulu rabbil alamin an ergaa rabbiiti je'ee inni itti dubbannaan maal jeen laal maal jeeni an arsil macnaa bani israa'il bilisoomsi bani israa'il anaa wajji gallakkisi jeen harka irraa kaasii gabrummaatti hin jirtu irraa kaasii jeen qaala alam nurabbika fiina waliida yaa mucaa nuus si guddise nuti si guddifneet walabista fiina siniin من عمرك سنين بريك دون خيس جراتي وفعلت فعلتك التي فعلت أستي نمت جيفتي بافتني بيتامي جن أردي بيتين نبي يما همتاي جنان قال فعلتها تاني قرتين نمت جيفتي يتوس رقا دلقي جي وانا من الضالين قافص اهمان بيخو جي والله لان قبا والله لان نجيس جن ما لبتجيس نمت سبساتو كوفي سبسان تيني واللولي موسى كين نادر مدو جنة موسى كبيتم فوكله موسى بوكسي تناجي دوري نما بوكسي لان نما دين نما جيسه نبي الله موسى توري نمتيج سبسا سن إنك نمتيج كمنان يا موسى كين نادر مدو نمتيج نجيسو ديما جنان موسى كبيتم فوكله موسى قضى عليه تكما دين لفت دربي إن يورل لولي نبي تاكوسا زين لولي نبي الله موسى دايتم لفت دربي أكاسيتي بودا نمو قربان نجيس إسارة جينان بربادو إيغلتي موتم من فرعون أكاسي بيابدي gaafa kan nabiyyi ta'e ergamee dhufe sani nama jeeftee deemtee ni beeytaa jeen jennaan sawwallaalaanin ajjeesee jeen gaafa sani fa'altu idha waana min ad-dallin gaafa sumaan beeku jee wallaalaafin ajjeese akka ittiin fafarartu minkum lamma khiftukum najjeeftanii sodaaddeetiin akkasi firraa biyyaa bahe fawahaba lii rabbiin akkasitti nabiyyu hukman nabiyyummaa naa kennee wajacalanii min al-mursaliin ergamaa na godhee أمو جين وننسيمو تلك نعمة وتلك نعمة سين قد سيفين وغيزة قدتين أتو ديستو نعمة تمنها علي تننرتي متايانا نبت بني إسرائيل سبخي قبروم سوج سبخي قبروم ستاتي إيه رقبانت عبد الرحمن عبد الله رقبانت كنافي أنا بت بني إسرائيل سبك يا قبروم ستاتي تولانتي متاي كان تولاني متاي أكنا جين وأنا سينا جاب سيسو مسافة كل زيول ألتن موسين سبسا قبروم ما فرعون نتا جلاباس ودا بروت هنغنا كبساي بيلي سوسوس دنديجا مسافة كل ريتيل ألتن كسجا قرآن أمو واي موسى
Muusaa maqaa isaa jechu quraana keessatti yeroo 125 dubbate yeroo 125 nama qabsaawaa je nabiyyoota keessa namni yeroo maqaan isaa hoggu baay'ee deddeebi'ee isa jechu nama quraana keessatti maqaan isaa yeroo 125 dubbatame jechu nabiyyi Muusaa alayhi salaam waa'een isaa quraana irraa suuraa quraanaa 114 keessa suuraan quraanaa takkaa'u keeyyanni quraanaa keeyyata 114 takkaa suuraa 114 tabuute keessa maxaafa qulqulluu jechuun wangeela takkaa'u maal jedhaniini injiil jarri jijjiiree laaqesan isa sani maxaafa qulqulluun jarri ji'uun akkuma isaan yaamanitti jechuu kiyya kanaafi isaa qulqulluu jechuu osoo hin ta'in maqaa isaan yaamanitti jechuu kiyya kanaaf Muusaa yeroo 125 maqaan isaa dubbatame suuraa quraanaa suuraalee quraanaa ta yeroo 114 keessa suuraa 34 keessatti Muusaan dubbatame seenaan isaa dubbatame suuraa 34tu seenaa nabiyyi Muusaa dubbata ayata quraanaa 6,000 ol keessa 502 waa'ee Muusaa dubbata qabsoo Muusaatii fi qabsoo Muusaan Fir'aawnaa wajji godhe bilisummaa saba isaatii wajji godhe san dubbate jechuudha kana hunda oggaa laallu geggeessitoonni amantiidhaa qabsoorra turan jechuu agarsiisa amantummaan siyaasa irraa geggeessaa amantii uggurtu hin jirtu tayyib eenyu tuggure duuba haya warra ammayyaa tuggure haa jennu haya amantiin hin uggurre akka amantitti hin ugguramu garre eega akka amantitti hin uggurame maaltu uggure seera biyyattii jirtuu fi addunyaan hordoftuu uggure haye tole haya gaa eenyu haa geggeessu namnummaan amantii hin qabne ni jira nama amantii siyaasa irraa yoo uggurre namni amantii hin qabne ni jira namnummaan amantii hin qabne jira addunyaa kana gubbaa kun muslima kun kiristaan kun waaqeffataadha hundinuu amantii gaafa nama amantiidhaa siyaasa irraa uggurre eenyu siyaasa haa geggeessu gaafa nama amantii qabsorraa eeyne qabsorraa uggurre eenyu haa qabsoo geggeessu dhugaan jirtu kanaa miti jechuudha dhugaan jirtu kanaa miti siyaasaa fi amantii walitti naquu yoo dhorkan hedduu gaarii maaliif yoo jedhan siyaasa biyya tokkoo keessatti namni amantii garagaraa wajji waan siyaasa oofuuf waliin makuun hin barbaachisu amantiis akka amantitti siyaasas akka siyaasatti qaamni amantii geggeessu immoo akka siyaasatti hin hirmaanneef wanni dhoorku maaltu jira eeysaa dhufe hin xumurre ammuma eegallee kanaaf kun akkasitti beekamuu qaba inni biraa iyyaalloon nu guree baasoo eebbi inni biraa qabsoo oromootii fi sheekotii oromoo qabsoon oromoodha akkuma beekamu yeroo baay'ee diinaa wajjiin wal dura dhaabbachaa turan san keessa yeroo diinni oromiyaa seenu weeraru warra habashootaa warra raayyaa faatti ka'e walloo itti ka'e namoota jajjabaa haalli gartee dura dhaabbannaa sun itti ka'e amantii wajji wal qabata amantii kiyya jijjiiree biyya kiyya dabarsee kennurra
du'ee shahaada angaluu naa wayya jedhaniiti warri walloodhaa dura dhaabbatanii diinaa wajji hokkee wal qabuu turan. Gaafa Arsiitti dabranii aanolee yoo fudhattee sanuma qabsoo san hayyoota gurguddaa amantii gaggeessu ture sheekotii itti hooggan. Harargee yoo gabbuute Amiir Abdullaahi faatu hooggan. Bakar Waaree faatu hooggan. Yeroo hundinuu damiinnan gandaa ta'u wajjin abbootii amantiiti nama jajjaba jechuudha. Baroota as dhiyoo kanatti yoo as dabarre Sheek Bakri Sabaloofaan walaloo inni qabsoo Oromoo irra kaaye ni ajaa'ibdan. walaloo inni qabsoo Oromoo irratti kaaye ni ajaa'ibdan nama sheekaati. Khaasatan karaa bahaa kanatti maaliifi qabsoon eegalamte. Sababni isaa maali? Yeroo baroota asaanu jechuudha. Eega Oromiyaan isticmaara takkaa'uu koloneeffannaa habashootaa jala kuftee boodaan qabsoon Oromoodha akkamitti dhiitattee bahaan kaate? Baaleen akkamitti kaate? Harargeen akkamitti kaate? Elemoon faan akkamitti kaasan? Jaarraan faan akkamitti kaasan? Eenyu isaan san? Elemoo galtuu yoo takkaa'u Hasan Ibrahim barataa Islaamaa ture. Sheeka ture. Jaarraa abbaa gadaa akkasi Sheek Jaarraadha. takkaa'u Sheek Abdukariim Haji Ibrahim. Kanaaf waaqoonis sanuma nama sheekaati. Koloneel Aliyyi Cirriidha Allah yarhamu kadheen gadda nu biraa gara fuula Rabbii deeman san wanni nama amantii ta'uu isa agarsiisu haadha mana isaanii harkitan intala isaanii yeroo miidiyaan OBN haasofsiisu harkitan mutanaqqibaadha. Ijaaba uffatti ijaabaa niqaaba uffatti fuula hidhatti maal agarsiisa? Abbaan mana isaaniitii fi abbaan isaanii nama amantii ta'uu agarsiisa. Maal agarsiisa? Kanan agarsiisu? Kana agarsiisa jechuudha. Qabsoo Oromootiif sheekotiin maal ture? Bu'uura. Amma yeroo takka takka ni ilaalaa tokkootu na dubbise dhiyoo tanaa mucaa dheebuu bilisummaa jiru waama qabsoo Oromoo tana na gaafateetiin dubbadhee gurbaan maraataan bosona baalee ama bosona baalee nama kana OMN haasofsiisuu qabaa je'eeti viidiyoo san muree gabbuusee fuula feesbuuk isarra gallakkise. Namni baay'een maal hirmaate? Namni gariin maal hirmaate? Amantii ta'e gaggeeffadhu ati. Ati amantii ta'e gaggeeffadhu waan siyaasaan seenini. Akkas jedhaniiti sheeka nama muxawwaa. Nama sheekaati amantuma ta'e gaggeeffadhu. Kun akkiju siyaasaa fi amantiin siyaasni akka amantiin ta'uu jira. Dhugaa akka amantiin ta'uu. Dhugaa akka amantiin. Kanaafi yoo mi'aasi qabsoo Oromoo keessa sheekotiin baate waan juusanis ittiin dhufa. Bu'uura keessatti bu'uureessuu keessatti laal leencoo lataa yoo gaafat yoo dhageeffattan gaafa OMN intarfuu godhe intarfuu jalqabaa warri bahaa nu dura dammaqee jee maaliif dammaqan? Maaltu dammaqsi? Barnoonni jiru. Barnoota ni dhoorkaman. Akkam baran ni dhoorkaman. Maaliif namni baranne doofa. Ni doofa namni waan baranne doofaa ta'a. Maal jee wallisaan tokko wallisaa ija hin qabne tokko falmataa roorroo fayyaadaa dardarran biyya too ka'aa barnootatti je shamarran biyya too ka'aa barnootatti deegaa fi doofummaan barnootaan baddii haa jabaan nu barree barsiisutti je Ayyuub siin hirmaachisa abshir warri viidiyoo na gaafachuu jirtan isin hirmaachisa. Kanaaf barnoonni turre barnoonni ammayyaan turre maaliin dammaqan? Amantiin dammaqan. Wanni isaan dammaqaniin amantii isaan dammayse. Amantii baratanii dammaqan gabrummaan hayyamta amantii musliimaa. Kanaaf roorroo didan.
roorroo didanii gara qabsoo kakkumsa godhan. Haile Sillaasee sheekotiin maa gati? Maa kabiraatii sheekotii Oromoo maaliif gati? Sabni isaa maali? Maaliif? Nama beekumsa qabu isaan. Nama hawaasa kakaasuuti isaan. Kanaaf qabsoo Oromootiif sheekotiin Oromoo handura bu'uureessitoota hanga dhiibanii keessaan baasanitti hanga dhiibanii ni baasullee hin danda'anii ittuma jirraasi takkaas irraa rafne. Kanaaf qabsoon Oromoo sheekotiin Oromoo qabsoo Oromootiif bu'uura. Bal'inaan irraa so'iname warra viidiyoo na gaafatuun dubbisaa. Raakaan Yaasin raakaan si ergeetiin jira. Raakaan qabsoon Oromootii fi sheekotii waliif maali? Raakaan natti ergitee turte. Yoo raakaan hin kaafne katti aanu fin ergaa. Raakaan hin kaasu Jamaal Ahmad hin godina. Jamaal Ahmad siifin ergaa. Jamaal Ahmad kanaaf sheekotiin Oromoodhaa qabsoo Oromoodhaatiif bu'uuraa jechuudha. Wanni gartee qabsu. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaal baga nagaan dhufte. Baga nagaan waydan sheekota. Akkam jirtan nagaa? Nagaa alhamdulillah. Nutiree amma qeerroo mataa kuu kubbaati. Naam. Nuti gaa warri qeerrotu isin sheekota jalatti ilaallannee itti galle malee gaa amantiin muslimaa handhuura qabsoo Oromooti. Akkuma isin jettan gaa warra akka Sheekh Muhammad Rashid Faanti warra qubii afaan Oromoo kana dhiigan barreesse. Kanaafuu gaa namoonni amantiin muslimaa akkuma isin jettan warri akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'allee warri akka Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'allee leencoo lataattu jedhee bari Oromoo bilisoomsine jennee muslima bilisoomsinee dhabnee jedhee dhaamsa dhaame innuyyuu jechuudha. Kana jechuun amantiin muslimaa qabsoodhaaf handhuura. Akkasuma immoo Oromoon kuuwwan illee itti hirmaatanii nu waliin hojjetanii soo amantiin sheekonni keenya garri itti darbaman hin jiru jechuu barbaada gabaabamatti. Galatooma. Galatoom yaada keetiif galatoomi. Ulfaadhu asumaan sheekotii warra qabsoo keessaa harka maratanii ta'aniif maal dhaamta? Ani akka kiyyatti gaa sheekonni bari namni saayinsii barateef namni qur'aana barate lachuu beekadha. Naam. Namni kun hunduuyyuu bar dawooma gara garaa beeka. Namni hunduu dawooma gara garaa beeka waan ta'eef muuxannoo qabanitti fayyadamanii ummata keenya kanaaf fala akka barbaadan keessattuu koree hawaasa muslimaa akka Yaasin Nuuruu faatu manadhaa keessattidha jira. Nuti akkuma warra siyaasaa bira dhaabbannu qeerroon anamma Faransaa irraa isinii dawwalee qeerroon sheekota keenya birallee dhaabbachuu hawwiidha qabna. Waan kana sheekonni kireet wal godhuu qaban jedha gabaabamatti. Galatoomi dhiyeenya kana tokkummaa ulamaa'ii Oromoodhaa dhaabbatee jira, hundeeffamee jira. Yeroo dhiyootti isin beeksifna ta'a multaqa ulamaa'ii Oromoo, multaqa ulamaa'ii waddu'aati Oromoo dhaabbatee jira. Dhiyeenyatti isin beeksifna ta'a. Galatoom ulfaadhuna. Ulfaadha maashaallah waan bareeda. Amma kan hidhamaa jiru gaa hayyoota siyaasaa yeroo jedhu warri diin illee hidhamaa jira akka Ustaaz Yaasin Nuuruu faanti. Ustaaz Ahmadiin Jabal hidha jira. Yaasin Nuuruun faan baanii. Ustaaz Ahmadiin Jabal illee hidhaa jira. Namoota baay'eetu sheekota baay'eetu hidhaa jira jechuudha walumaa galatti. Kun egaa waan ajaa'ibaati waan walumaa galatti uummanni Oromoo akkuma hayyoota amma fakkeenyaaf yeroo hiriira baanu Awurooppaa kana keessatti Dr. Maraaraa Guddinaa haa furamuu, Baqqalaa Garbaa haa furamuu, Dajanee Xaafoo haa furamuu jennee barreeffamoota akkanaa qabannee baana. Wanta rabbiiti waan ta'eef akkasuma Sheekh Yaasin Nuuruuf alleefa
jarris haa furamuu jennee yoo baane badii tokkoon qabu jechuudha. Akkas dhugaa. Maashaallah, maashaallah, maashaallah. Kitaaba kana mana hidhaa keessaa nu barreeffame. Maqaan isaa Fir'oona fakkeenya abbootii irreejjaa namni isa barreesse Ustaaz Ahmaddiin Jabalii. Ayyee. Isaan nu barreesse. Sirrii. Kitaaba gara 10 barreesse san keessaa 3 mana hidhaatii barreesse. Ayyee. Namni kitaaba kana dubbisee maalummaa siyaasaa fi maalummaa biyya sanirra Oromoon biyya san keessatti akkam turte seenaan inni dhugaa istiriin inni dhugaa as keessa jira kan mana barumsa barannuu fi kan namoonni biraa barreessan caalaa kan akka kanaa inuman jiru jechuudha. Waan biyya teenyaa waan uummata Oromoodhaa akka kana caalu hin jiru. Akkasii galatoom ulfaadhuun siin jaa nama biraatiin keessummeessaa yaada keessa hedduun si galatoomfadha. Ulfaadhaa isinillee haaluma kanaan itti fufaatii kitaaba tokko suqee ture anillee kitaaba tokko biraa qabaanii dhabe kitaaba Dajanee Xaafaa mana hidhaa keessa taa'ee as nutti erge waan akkanaatiif akka qeerroo tokkootti nuyyuu rispoonsara taanee fi kitaabni gurguramee maatii isaanis ta'u uummata biyya sanilleef ta'u hidhamtootafillee ta'u qarqaarsanii goonaa waan jiruun ni qarqaarra akka sheekotaatitti itti fufaa isiniin jedhaani garuu gama kiyyaanii waan gaariidha. Ole galatoom ulfaadhu. Ayyee galatooma nagaan naa tura. Gaariidha. Siifta Oromoodha. Mee siifta Oromoo. Kanaaf qabsoon Oromoo Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Chef. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Siifta Oromoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan no idan akkam nagaa fayyaa? Fayyaa wallahi alhamdulillah. Gaarii mashallah. Mile I coming okay? Just 2 minutes okay? Dhiifama bakka dalagaatillee jira. Uma. Wallahi waan ijoo yaada ajaa'ibaati qaaftan gartee waan kana akkuma isinuu jettan sheekotiin teenya sheekotiin Oromoodha. Bu'uura qabsoo Oromooti. Handhuura qabsoo Oromootu jechuun dandeenyu. Wanni kun hundinuu isaan irraa ka'ee bakka amma jirru kana gahe. Kanaaf qoonni uummanni keenya gartee gara amantiitiin as keessatti qaban qooda olaanaadha. Hattan ilmaan Oromoodhaa warri qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana keessattuu qooda guddaa fudhachaa ture. Irra guddaan ilmaan sheekotaati, ilmaan amantiiti yoo jenne ni danda'ama. Jaarraa fi akkasumas elemoo farraa hangafee jechuudha. Asin gara hargee lixaa kana yoo dhufte Sheekh Muhammad Rashiid Rabbi rahmata haa godhuu fi abbaan hundee sheekaa jechuudha. Nama sheekaati, nama sheekaa hargee lixaa keessatti nama jaba inni. Akka Oromiyaatti. Akka Oromiyaa guututti jechuudha. Nama kennaa uumamaatis qabu. Akkasumas Sheekh Muhammad Rashaadis gartee gaheen inni gara amantiitiin kitaaba afaan Oromootti jijjiiruudhaan wanni dalage takkaaf lamaa miti. Gartee nama daangeessine mul'isa jechuudha. Kanaaf wal qabsiisee sheekotiin teenya warreen amma jiran biyyoota garaagararra jiran waan kanaa jabaatanii karaa sheekotiin teenya duratti nu qabsiiste san irratti dalaguudha qabdanii wanni irraa isin ugguru takka illee hin jiru. Amantii akka amantii gaggeessaa Oromummaas qabsoo Oromoodhaa waan dandeessaniin beekumsa keessaniin tinnisaan isin hin ja'a. Hedduu galatoomii yaada bareeda kaaste. Ammallee kanumaa wal qabatee sheeka keenya Sheekh Alii Shunee kan biyya Masrii jiru. Sheekotii keessaa namni akkaan dinqisiifadhu sheekota amma jiran keessaa tokko isa jechuudha. Inni daandii Sheekh Bakrii Abaloo san qabatee irra deemaa jira. Akkasumas Sheekh Muhammad Rashaad qabatee irra deemaa jira jechuudha. Wanni inni Oromoo keessatti beekumsa gara Oromummaa nama barsiisuutiin biyya Oromiyaa tana barsiisuutiin sanyii Oromoo barsiisuutiin walaloon inni qabsoo tana akka isin tattaafattu godhaa jiru tokko lamaa miti. Kanaafuu Rabbi umrii isin haa dheeressu isallee umrii haa dheeressu. Jajjabaadhaan isin hin jaagaasila yeroo waa hedduudhaan dubbachuu fedha. Yeroon hin qabne namaan na yaame. Tole galatoomi hedduun si galatoomfadha.
Ayyee sheekha keenya gaa nagaan jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi Waalaikum wabarakatuh. salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaariidha qabsoo Oromootii fi Muhammad Sabaa Sheekaa dargaggoo awwal algaa sababa nama si fakkaatuuf nama si fakkaatuu fi yeroo baay'ee sitti mufannee turre asumaan dhiifamaa si gaafannaa. Kanaaf qabsoon Oromoo kan hundooyteen sheekotiinii jechuudha. Dargaggoo awwal. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dargaggoo awwale. Mee Jirtanii ustaad. baga jiraattan awwale. Akkama jirtu ustaad naguma qabdu. Aboo jirra kun alhamdulillah. Nama Ridwaan jedhamuu fi ati wal fakkaattanii bilaashitti zanni sibbadde Oromoo nama dureyi. Haaya dhugaadha. Egaa namni dhugaadha akkasuma. Asumaan hin dhiifama si gaafadhanii. Wabaa rakkoo qabu ana biraa. Tole gaarii dhagaa. Mee qabsoo Oromootii fi ittiin Oromoo maal waliif ta'anii qabsoo Oromoo har'aan tana fakkeenya yoo fudhannee namatti hidhaa jiru jira. Nama qabsoo Oromoo keessatti jajjaboodha. Katti du'ee, katti hidhamee, biyyaa bahee, ka yeroo isaatti gubee afaan Oromoo kana akkatti nuti barannuun har'a afaan barnootaa ta'uudhaaf sababaa namni nu ta'e nama sheekaati akka Sheemarra Shaadii. Akka nuti gartee dhaloota doofaa taanee nafnee dhaloota baratee gabrummaa didukka taanuuf duraas reediyoo baasee reediyoo afaan Oromoo reediyoo cabsaa Habashaan jette san akka reediyoon afaan hin cabsine afaan Oromoo akka reediyoon hin cabsine namni dura godhees Sheemarra Shaadii akka waan sheekotii fi qabsoon Oromoo waawwaanii takka waliif alagaa inu Oromummaa fi sheekummaan akka waliif alagatte waan laalamu tokko mul'ata. Mee ati akka dargaggeessi tokkotti mul'ata waan dabree fi haala amma jiruu fi kanarraa waggaa laaltu sheekotiin Oromootiif qabsoon Oromoo walii maal jettee yaadda? Sheekotiin Oromootii fi qabsoon Oromoo akka kiyyatti obboleessa yookaan abbaaf ilmaa yookaan immoo obboleessa hangafaa fi quxisuudha. Maaliif ilmi Oromoo tokko akkuma ragaa bahu ilmi namni biraallee ka ragaa bahaa jirus ka ragaa bahuudhaaf jirus ilmi namaa tokko waan jiru irratti hundaa'eetii waan hin jirre tilmaamuu danda'a. Isa jirus ilaalee jechuudha. Qabsoonni Oromoo yeroo uummanni diktaatarri biyya keenya qabattee jirtu kana TPLF biyya qabattu qabsoo qote bultoota Baalee kan jedhamtu jira. Bara 19 naannoo bara 1960 keessa kan hundaa'e tokko. Akkasi. 60 keessa hundaa'e goruu baadhe. Akkasuma 60 keessa. 60 keessa wanti hundaa'e. Qabsoo sana keessa sheekotii hedduutu itti hirmaatee jira. Kun akkuma qabsootu jechuudha. Akkuma qabsoo guutummaa biyyaatti. Seenaa godhateetuma jira kunis. Kana hundeessatti sheekotiidha. Kana duukaa jiru sheekotiidhuma. Akka nama dhuunfaatti immoo waan maqaa namaatiin hidhamee qabsoo Oromootiin wal fakkaatu maqaa namaatti hidhamee seenaan tokko na dubbattu maqaa isaatti hidhatee kan jiru Sheemarra Shaadiin akkuma namni kaasuu hin danda'ama. Akkasi. Jaarraa Abbaa Gadaas kaasuu hin danda'ama. Qabsoodhumti Oromoo kun sheekorraan fi sheekumarraan fagaattu. Kadhumti uume abbumti qabsoo Oromoo sheekotiidha. Yeroo baay'ee yeroo wanti namni dubbatu inni maqaan sheekotii ka'ee waan irraa wallaalaa irra gaafatama irra duddubbatti deebi'a waan qabsoo si'a laakiin kan qabsoo uume jedhuma. Seerri jarri itti baafatanii deemaa jiruu fi seerri namni itti deemaa jiru yoollee garaagara ta'e bu'uurri jaraa tokko bu'uurri jaraa tokko yaadni garaagara ta'e. Bu'uurri jaraa tokkuma yaadni garaagara namni garuma fedhetti yaada amma yeroo ammaa kanatti immoo akkuma mul'ataa jiru nama meeqatu iyyuu
ittamanetti fudhatee jira utuma giddii amanaa'u Dhuga. walittiin fagaatu akkamte walittiin fagaatu jaruma tuumee kanuma jaraatis Dhuga. jaruma tuumee kan jaraatis namum dinuu beekuu qaba isa kana Akkasi. sheekonni keenyas kan duraan nu dalaganii jiranus kan amma dalagaarullee bar namni walitti fiduudhaan ummata islaamaa irra guddaa itti hirmaata jira jechuu hin danda'ama bar Akkasi. tokkeen isaas islaamaa islaamni kun immoo kan itti deemaaru kun sheekota utuu sheekotiin keessa hin jirre ta'e qabsoo kana keessa ummanni islaamaa duukaan jiru bar Dhuga. bu'uurri isaa kan itti deemsaa jiru jaruma kan galmaan ga'us numa inshaallah numa warra islaamaati Inshallah. numa kan galmaan ga'us garuu bakka tokkotti wanti nu faallasuuf wanti mul'atu henna ni mul'atu dhaqee nurraa addaa miti akkuma nuti baay'anne akkuma nuti miliyoona 50 taane yaada miliyoona 50 qabna kana danda'anii wajjin deemuun nurraa eegama Dhuga. nam tokko waan fedhe yoo ni dubbate sirreessuu nurraa eegama jechuudha alhamdulillah rabbil alamin amma gariin nama godina namaallee tuquun hin barbaachisu godinni irra hedduun islaamni keessa jirus beekamaadha godinni irra hedduun kiristaanii keessa jirus beekamaadha laakiin kana walitti qabatee kana hin qabatee deemaa rumaanni tokkummaa keenya tokkummaa kana immoo kan uume ummatuma islaamaati ummatuma sheekotiidhuma islaamaati kan itti cafallaqamaa dhume sheekotuma islaamaati godinni hadha maqaan isaa iyyuu dura nama fudhachiifte jirtu oromiyaa keessatti islaamummaan oromiyaa keessa giddiidhaan takkaa galee beeku dirqamaan Dhuga. dirqama bakka tokkotti galee beeku fedhiidhaan gala namni islaamummaatti Dhuga. bakka lamaan kana gidduu dhaabannee walitti waamuu qabna islaamummaatti sheekoliin na waam takkaa humnaan nama rukuttee nama jeeftee na waamte hin beektu sheekoliin Dhuga. amantii keenyas kabajuunis kabajaan amantii keenya oromiyaa keessaa qabu guddaadha baay'ee amantaa hawwatamee itti lixamudha sheekotiin nu keessaa ba'es sheekotii hawwatamaadha ammas akkuma sanas immoo qabsoo bu'uura oromoos kan ta'es jaruu beekanii waliif beekuun barbaachisaadha amantiin faallaa biyya keenya keessa jiru giddiidhaan dhufee seene humnaan gale naannoo walloo akka inni cafallaqee seene ni beekna waggaa 200 dura Dhuga. maqaa jira jijjiire akkasumas naannolee hafan kan akka wallaggaa humnaan seene gaafas bishaan itti qaddasaniiti humnaan seesan oromoo fi islaamummaan qabsoo fi oromoon qabsoo fi sheekoliin walumatti hin bahu tokkuma kan uume suni kaman bakka hin ga'u sunuma jedhee yaada akka kiyyatti dogoggora Galatoomi dargaggoo awwalee algaa galatoomi hedduun si galatoomfadha yaada keetii fi mee namoota birarraas yaada fuudheetiin bal'inaan gaatti deemna. Galatoomi. ulfaadha Kanaaf obboleeyyan keenya warri amma dhuftan dhimmirra jirru qabsoon Oromootii fi sheekotiin Oromoo walii maalii? Qabsoo Oromoo keessa sheekotiin hirmaannaan sheekotii akkam ture? Siyaasaa fi sheekotii yoomii as addaan eeguun eegalamte? Qabsoo Oromootii fi sheekotii yoomii as adda eeguun eegalamte? Maaliif yeroo baay'ee amma waa xiqqoo booda komentii as jala kennamte yoo laalte waa'ee siyaasaa maaltu si naqee achi naan jaan maa amantiin barsiifnate nama amantiiti. Waa'ee siyaasaa maa dubbattaa? Hangaan Oromoon taane hangaan Oromoo ta'etti waan Oromoo dubbaturraa wani nadaan keessa hin jiru jechuudha. Nama Oromoo ta'ee dhimma Oromoo fi Oromiyaa bu'aa waan Oromoo fi Oromiyaaf qabu hanga Oromoo taanetti maaliif khaasatan sheekotuma teenyarraa dhaalle isa sana. Ani biyya teenya keessatti yoo xiqqaate sheeka 6-7 irratti qara'eetiin jira. Oromiyaa keessatti sheeka 6-7 irratti qara'ee jira. Namarra sheeka ta'e imaama ta'e masjida salaachisu 200 olii wajji baradhe 200 ol namaan wajji baradhe kaarra imaama masjidaatii fi daa'ii ta'e nama barsiisu nama 200 olii jira kan wajji baradhe. Kan irra baradhe ofiif ammoo daariktii irra baradhe nam 6-7 jira. Hundi isaanii nama qabsoo turan. Qabsoo Oromoo, siyaasa Oromoo, sabboonummaa namni irraa baradhe ijoollummaadhaan sheekumaan muka jala taa'ee irratti qara'usani. Isuma santu na barsiise. Sabboonummaan viidiyoo sirree isaanaan jedhamni baay'eeni rakkina shabakaa ta'uu danda'a. Ana biraa sirriidha.
viidiyoon ana biraa sirrii jira. Kanaaf mee yeroon geesse namni jiru siif ergeetiin jira seeni. Kanaaf sheekotiin Oromootii fi qabsoon Oromoo adda bahuu hin danda'an. Haadhaaf ilmu. Aboo yeroon geesse baganaa dhuftee. Amiin amiin. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagahami baga jiraattanii sheekota jenna ka sila maadhaa jennure eega sheekota siniin jedhan sheekatuma jennaa sila mee ergama xiqqoo isii asirratti tooppikii ati kaaste tooppikii baay'ee namatti toluu fi sila sabni osoo beeke waa heddurraa barachuu danda'u. Ana asirratti wanti dhagahamaami. Ni dhagama. Ayyee wanti tokko maali seete akkaataan qabsoo eenyu dhalchee ka jedhu yoo deebine qabsoon eenyu akka uumee akka Oromootti jechuudha. Qabsoo jalqaba namni jalqaba qabsoo eegalee nama dammaqe. Namni akka Oromootti jalqaba dammaqe ammoo Oromoon jalqaba saayinsii baratteetiin dammaqte hin jirtu. Oromoon jalqaba carraa argattee wanti isiin baratte kallattii hundaanuu amantii baratte. Yeroo amantii barattu warri amantii barate ilmaan Oromoo kamuu dura dammaqee miidhaa gabrummaan qabdu wal qunnamtii biyyoota gara garaatiin illee godhuudhaan ummanni Oromoo keessaa dura biyya alaallee argee ummata sheekotaa kana. Kan biraati miti yookiin ammootu kana bira dabree daldaaltota warra nigdii keessa ture jechuudha. Ka socho'aa ture, ka deddeemaa ture. Qabsoo kana warri gale ammootu warra kana. Qabsoo kana warri uume ummata kana. Eenyu tokko lama jechuun hin danda'amu Oromiyaa keessa bakka hundarra jirani. Kanaafi mootummaan ammoo dammaqina ummata kanaa waan beekuuf, bilchina ummata kanaa waan beekuuf, ummanni kun ammootu waan qabate irratti kutannoodhaan waan hojjetu waan beekuuf qabsoodhaa fi siyaasaan akka adda bahan godhani. Amantiidhaaf siyaasa adda baasan. Amantiin siyaasaa keessan seentu siyaasaan amantii keessan seenu jedhanii keessaa baasani. Garuu akka seenaa Itoophiyaatti yoo ilaalle ammoo mootummaan Itoophiyaa amantii barbaade akka meeshaa waraanaa akka meeshaa bulchiinsaatti fayyadamaa amantii hin barbaanne ammoo akka amantii Islaamaa kana keessaa attaa godhaa dhabamsiisaatiin turanii amantiin Ortodoks akka meeshaatti itti fayyadamaatiin turan ifatte jechuudha. Meeshaa turte. Bakka hundatti mootummaa bira dhaabbata, bakka hundatti alaabaa Itoophiyaa faarsan, bakka hundatti mootummaa Itoophiyaa faarsan. Kanneen biraa ammoo warri rabbi tokkocha jedhu warri ammootu mootii olii rabbiin malee hin jiru. Rabbi tokkocha mootii warri jedhu dhabamsiifamuu qaban. Because mootummaa kana olaantummaa mootummaa kana waan hin kabajneef jechuudha. Isaa olirree rabbi akka jiru waan barsiisaniif. Kun ammoo ilma namaa keessatti, onnee namaa keessatti guutummaa uumaa, dhiirummaa uumaa, jagnummaa uumaa, qabeenya ofii irratti rabbiin malee wabbaa biraa akka sodaattee ati qabeenya kan kee irratti akka falmattu si godha. Akka ati hin dhiisne een dhufuu jechuudha. Kana waan beekaniifi wanti gochuu qaban maali? Amantiidhaa fi siyaasaan ollaa waliin bulla malee walitti hin seennu. Ollooma keenya walii kabanyee haa teennu nun tuqinaa isin hin tuqnuu fidan. Haa ta'uutu ammootu warri amantii Islaamaa mootummaa tuquudhaaf yeroo hanga ta'eef haa dhaabbatuuyyu malee haa itutuuyyu malee mootummaa yoomillee taanaan amantiin maa yeroo dargii keessa yaadadhaan ijoollee turre nama sooma dhoorgaa turan akka namni hin soommanne. Wantummaan amantii Aadam amantiitu akka hin kabanye dhoorgamaatiin ture ilmi namaa. Kuni maal jechuudha? Warra amantiitiin siyaasa keessan seeninaa jedhama. Ofii isaaniitii ammoo akka fedha isaaniititti jeeqaa turan. Oromoo waan kana ammallee hubachuu danda'uu qabdi. Hanga har'aatitti illee jechuudha. Ammallee yeroo waa'ee qabsoo namni waa dubbatu sheekota tama du'aayii qofa godhanii jiran. Sheekonni du'aayii haa godhanii abbaan biraa haa qabsaa'u. Sheekni ka du'aa jiru Itoophiyaa Oromiyaa keessatti ka du'aa jiru sheeka jettee rasaasin irraa achi hin qabamtu yogguu dhukaafamtu. Sheeka jettee hidhaan irraa hin hafne. Sheeka jettee saamamuun irraa hin hafne. Sheeka jedhamee biyyaa bahuun hin hafne. Namni hundi isaa qixa biyyaa bahaara, qixa dhiitamaara, qixa qabeenya waliin dhabaara, biyya waliin qabna. Abbaa fedhe amantiin ta dhuunfaa ta'uu dandeetti akka namaatitti. Garuu ammoo biyya waliin qabna. Akka Islaamaatitti illee amantiillee waliin qabna. Waan waliin qabnu kana ammootu ati warra siyaasaati ati siyaasaan deemadhu an amantiin deemadha jedhamee wanti jedhamu jiraachuu hin qabu. Kuni tooppikiin ati eegalte tooppikii ajaa'ibaati.
silaa ka sheekonni bal'inaan irra mari'atanii hooggansa siyaasaallee ta'uu osoo danda'anii anaaf waan gaarii tokko maal jaarraa abbaa gadaa faati maaltu hooggansa siyaasaa isaan godhe waaqoo guutuu faati koloneel Ayyii Cirrii faati amantiin isaanii amantii teenna qabsoo kennaa baasa namti wanti nama jedhu hin jiru kuni warri tooftaa siyaasaadhaaf uumatanii ummata gargar caccabsanii akka ummanni garaa wal amanee waliin hin deemne gochuuf waan godhame yeroo ammaan tanaa waan ka'aa jiru argina. Namoota garagaraa namoonni amantii islaamaa hin taane keessattuu kan kiristaanaa keessaallee beeki watakka illee hin jirre waaqeffannatti illee warra waaqeffannaa hin taanetu jiran kan amantii makana hunda isaaniitu irra duulan Oromoo ta'anii jechuudha. Ummanni akkanaa kunniin ammoo ummata meeshaa diinaati. Islaamaa waan biraa jedhu teeraristi jedhu islaamaan an islaama yoo ta'e qabsaawaa ta'e yoo koofiyyaa guyyaa takka kanarratti argan kana booda am terrorist kuni maal jechuudha. Kuni wallaalummaa qabsoo yookiin gabrummaa ilmaan Oromoo qabsoof du barkisuu fi ilmaan Oromoo gabrummaa jalatti hidhuudhaan tooftaa diinni ittiin nu barsiisee nullee wama san dibbee isaa waliin dhoofna. Kanaaf sheekonni waan jalqaban sanatti deebi'uun barbaachisummaan isaa gaafimaayyuu qabu yoo yeroo kana qabsoo tanatti deebi'anii abbummaa qabsoo sanaa ta'uu isaanii hin mirkaneeffan guyyaa Oromiyaan bilisoomtee boolebomteellee lakkii isin jedhanii tumachuu qabamuuf deemamne jechuudha. Mirgi ummata kanaallee yoo sheekota kanaallee yookiin ammoo ummata amantii kanaallee uf dura akkam ta'aa kan jedhu hadharraa itti yaaduun dirqama ta'a. Qixa hidhamaarra qixa falmachuu qabna. Qixa du'aa jira ilmi namaa hasaasa irratti waan ta'aa ture hin beekna. Arsii keessatti duulli irratti Harargee keessatti duulli irra jiru kun maal irraa akka ta'e namuu ni beeka. Gaafii biraa wayituu hin qabu. Duratti Jamaal waa kaasee ture. Obbo Leencoon amma dura waan akkanaa jedhee jedhamanii yoo inni dhageennee jirra. Afaan isaa irraa hin dhageenye but it is shame salphina guddaa kun. Qeesiin namni har'a biyya keenya keessatti dhageetta yoo ta'e yeroo ummanni naannoo Sumaalee irraa buqqa'e qeesichi naannoo Ginniir keessatti wanti inni dubbate sanumaa ol hin hafne. Sheekonni wanti dubbataa jiran hin hafne. Lubbuu qixa kennaa jirra, qabeenya qixa dhabaa jirra, biyya waliin qabna. Qabsoon tun ammootu akka itti eegalamte namuu dhugaan ni beeka. Abbaan fedhe seenaa haa jallisu. Gara fedhanuu jallisuu danda'ani. Kanaaf jabaadhaa as deebi'aa hoogganaa qabsootan dhugaa isin hima hoogganaa warra siyaasaa jettanii dhiisinaa qabsoon akkuma namni qalbii qabu akkuma namni barateen keessa deemuun maal jedhan seete warra mallas kanatu yeroo tokko tokko waa jedha beektee jechoota namoota du'aniillee takka takka fudhachuun gaarii. Bilxuunuu jedhe yeroo bilxuunuu bilxaa bilxattuunuu jedhe maal jechuu qalbii qabaadhaa qaroomina qabaadhaa. Garuu qaroomina sanaan keessa turtanii namni qofti du'ee nuti waan barbaannu argannaa hin hawwinaadhaan. Qabsoon kan hin jiru abbummaa waliin qabnaa obboleeyyummaa yoo nuti hundi qabsoodhaaf obboleeyyan ta'an isinillee obboleeyyan anillee obboleessa. Hooggansi namni bosona keessa jiru kamuu obboleessuma ta'a jechuudha. Yoo hundi kennaa yaada kennaa jirtan qabeenya Daayirtan eenyutu obboleessa godha sheekota eenyunni kaati obboleessa qabsooti ati obboleettii qabsooti jedhee ana abbaan qabsoo jedhee nama biraachi qabee ka ofii qabsoo ofitti as qabu hin jiru abadan. Kanaaf waan kana beekaati waan gaarii sheekonni akka sheekotaatitti bareedha qabsoo kallattii karaa irra jirti yoo dadhabame qajeelchu karaa irra deebisu karaan itti deebitan kana jedhanii gorsuu bira dhaabbachuun waan qaban waan ani qabsoo Oromoo godhamtu keessatti dhugaa jirtu yoo laalle namni akka sheekota adda durummaadhaan uummata dammaqsee qabsoodhaaf gargaarsa buusaa jiru hin jiru. Namni akka sheekota shabakaa si qabee shabakaa qabee jira. Ada bareeda kennaa jira. Ayyee matti fufi. Si qaba. Namnummaan akka sheekota Ameerikaa keessa fakkeenya isiniima Ameerikaa keessa qabsoma Oromoo abbammaan fedhee haa hoogganu namni akka sheekota anatu yeroo gargaarsi qabsoon barbaaddu gargaarsa godhu jira yeroo ummanni keenya gadi ba'utti adda durummaan itti ba'ee deeggarsa guuruudha guursuu jira ka jedhu abbaan fedhe amantii fedhe qabaatee mee asaa ba'u tokkochi nama ka amantii biraa ka hordofullee ka ani liidar amantii jedhullee mee tokkochi as bahee sheekotaan kompiitaa godhu hin jiru
Yoo kijibuma kireeditii kenninaaf taate malee. Kanaaf kireeditiin sheekonni qaban abbummaa miti ka uume rabbitu nama uumaa qabsoo maayyuu akka namaatitti namni qabsoo uume sheekota waan ta'aniif gahee isaanii as deebi'anii taphachuu abbummaa isaanii kan namni irraa achi dhiibuu miti abbaan nu jedhanii hojjechuu qabu. Gaarii marii kana namoonni hedduu akka yaada kennuuf barbaadan hin beeka. Jabaadhu ani hanga dhiyoo kana miidiyaa irraa fagaadhee ture almost ji'a jala gahaa jira miidiyaatti gadi ba'ee laayivii dabarsuu dhiisee ture. Haaluma keessa jirru kana jechuudha. Yeroo gaddaa tokko gadda hedduu keessa jirra. Laayivii irra yeroon dhabamuu ture. Ammoo yeroo wanti tokko akkanatti namni dhugaa jirtu dubbatu bira dabruun hin danda'amu. Dhugaan jirtu kana uummanni Oromoo waan kanan yaada kana irra mari'achuu qaba. Yeroo baay'ee maali namni yoo areeda isaa dheerate islaamaa yoo haa ta'u waan fedhee yoo haa ta'u faranjii areeda dheeraa namni waatti dubbatu hin jiru. Namni tokko areedumaa juga qajeelchee as ba'e taanaan kunoo dhufe hadha waan biraatiin siin jedhan. Kanaaf waan gaarii na jirtanii jabaadhaa isin duubaan jira sheekonni. Galatoomii amma mee takkatti dabalee Fixadhe yaatan takkatti dabaltaa gaafii dhaamsa tokko dargaggootaaf waan dhaamtu jechuu kiyya amma dargaggoota qeerroo zamanaa biratti waan tokko mul'ata. Yeroo namni sheekaa tokko waan siyaasaa dubbatu akka fakkeenya iddoo tana mucaa dheebuu bilisummaa ni beekta Mustafaan afeerraa naaf godhe qilleensarraa bu'ee jira afeerraa naaf godhe qilleensarraa bahee jira obboleessa keenya kanaaf Caalaa Xayyib. Kanaafi qabsoo Oromoo keessatti ga'een sheekotiin qabdu ga'ee guddaa dhugaa walii himuun gaarii. Yeroo baay'ee wanni rakkoo fi cubbuu yoo hojjetame yoo cubbuun namarra hojjetame sababa saniif wanni ati hojjettu gufuu uummattii jechuudha. Bakka kanatti cubbuu eeggachuun gaarii. Warri qabsoo Oromoorraa sheekotii akka biran laalu ilaalcha akkasii ilaalcha doggoraa san sirreeffachuu isa barbaachisa. Afaan Oromoo kan nuti irratti baranne ittiin dubbisne ittiin wal hubannu kana kaarra qabsoon ittiin geggeeffamtu. Ka waan ati barreessitee ergaa tokko kibba Oromiyaarraa Booranarraa barreeffamtee gadi lakkifamtu guutuun keenya irra dubbisnu kana kaaba Oromiyaarraa yoo barreeffamtee gadi lakkifamtu dubbisnu kana dhiha Oromiyaarraa baha Oromiyaarraa yoo arkine nuti arra ergaa san ittiin hubannu sani eenyu lafa nuu kaaye barnoota irratti ittiin barannu kana eenyu itti laffa'ee yeroo isaa gubeetti lafa kaaye. Sheekh Mahmad Rashaad kitaaba 27 ol afaan Oromootiin barreesse. Kanaaf kuni hubatamuu qabaa beekamuus qabaa qabsoo Oromoo irratti hirmaachuun shanyummaa leellisuu miti. Gaggeessitoonni amantii kadabran hundi Rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaqad arsalnaa Muusaa ilaa qawmi وقال يا قوم وقال شعيب يا قوم قوتوا يا قوم مجا يا قوم وقد أرسلنا شعيبا إلى قوم شعيب قوم سائر وقال يا قوم سآوي إلى ركن شديد ولولا رهتك حتى دين جيش أمنتي سباوج ولتهدا سباوج ولتهدا أمنتي خن كجيشو أنا ما برسيس أمنتي جيشو سني afaan kamiin geggeessa afaan saba kiyyaati jechuudha. Kanaaf nam tokko warri akkasii hubatus kun sabummaa oofa nama waan gartee sabaa dubbatu akkas ilaalus
sunis akka ilaalcha dogoggoratti beekamu qabaa jechuudha. Sirraa'us qabaa jechuudha. Numa bira jechuudha. Nuti hordoftoota amantii Islaamaatu nama Islaamaa tokko aalima tokkoon nama waan siyaasaa dubbatu arke irraa rakkata. Maa siyaasa dubbataa? Sheekni siyaasa seene. Bar namni amantii akka abbaa amantiitti akka gaggeessaa amantiitti gaggeessaa amantiiti. Akka namatti akka saba biyyatti immoo hirmaannaa siyaasaa qabaachuus qaba jechuudha. Wanni isarraa ugguru hin jiru. Maaliif amantiin irraa uggurte hin jirtu? Seerri amantii nama amantii irraa ugguru yoo jiraate eenyu siyaasa gaggeessa? Fakkeenyaaf harka dhibbarraa Oromiyaa yoo fudhanne namni Oromoodhaa harka dhibbarraa 99 amantiin qabu. Harka tokkoo tafe jechuudha. Tokkichi sun maali? Ka amantii takkatti illee amanne yoo jenne jechuudha. Ka kiristinnatti amanne, islaaminatti amanne, ka amantii malee jira. Sunummaanuu fakkeenya nama saayinsii qofatti amanee saayinsii qofa illee deemee rabbiin jiraachuu haatu. Yoo akkasii yoo ka jiraatu taate tokkichummaan sunuu rabbiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa ni morma yoo ta'e maal jedhama? Sunummaanuu sunuu amantii jechuudha. Mormuun sunuu amantii jedhamti. Namni amantii hin qabne hin jiru jechuudha. Kanaaf ilaalchonni akkasii sunii hawaasa keessaa baduu qaba irraa waan dabree qabsoo Oromoo keessatti cubbuu dalagamte taagaarraa harkistee asiin nu eegde sun akka nutti hin deebiin. Maali cubbuun dalagamte? Abbaa dhugaa qabu dhiibanii keessaa qabsoo keessaa baasuu. Qabsoo ala godhuu, qabsootti abbaa ta'uu. Inni kuni akka cubbuun laalama jechuudha. Tarii innummaan qabsoo teenya tursiisee bilisummaa teenya boodatti nu harkisee cubbuu dalagamte kana ta'a jechuudha. Kanaaf biyyi keenya ka walii wajjiiti akka obboleessa keenya reefu jee biyyi keenya ka walii wajjiiti lafti irratti duunu qixa tokko irratti du'aa jirra qixa tokko qabsaawaa jirra nu hundinuu waliin tokko jechuudha. Kanaaf maal jedhan amma gaafa hiriira guddaa bara dheengaddaa ni yaadattan hiriira sanbata xiqqaa hiriira guddicha Oromiyaa keessatti beekamaa sanii annami wajji baradde Sheehanas namni jedhamu Sheehanas Mahammad imaama masiidaati guyyaa san wareegame hiriira san irratti wareegame. Kanaaf qabsoo Oromootiif sheekotiin bu'uura sheekotiin abba fuula duraayis ammoo itti hirmaachuu qabdu irraa dhaabbachuu hin qabdu. Abbaa taateetti as baatee qabsoo ifii hundeessite abbummaan hoogganuu irra jiraata. Afaan Oromoo ufiif keesse. Arra namni kitaaba kana kaa'e hayyuun beekamaan kun mana hidhaa jira. Akka Islaama yoo dubbatan malee akka Oromootti namni dubbatu hin jiru. Akka Oromootti. Ahmaddiin Jabal akka Oromoon namni dubbatu hin jiru. Akka Oromoon namni falmuufitti jiru hin jiru. Yoo akka Islaamatti dubbatan malee akka Oromootti maaliif taasisu? Kanaaf sun ta'uun irra hin jiraatu yoonii fi cubbuun dalagamte qabsoo tanaaf rakkinaa dhufa jechuudha. Abbaa haroo, abbaa heeroo, dhageeffadhu abbaa heeroo galchuu. Hin dhufinaa jechuu miti. Hin dhufinaa jechuu miti wayin siimamee. Sirri na dhageeffadhu abbaa heeroo. Abbaa heeroo galchuu. Sheekotiin gara qabsoon dhufinaa namni jeen jiruu jette. Odoonan bifa kanaan hasa kana eegaluu baadhee waan siyaasaan dubbadde komentiin ta'e maal ture. Mee ol deemi komentii amma kennamte laali. Komentii amma namni takka shamarreen takka kennite irra ol deebi ilaalime. Sheekotiin
fi sheekotii fi Oromumaa maaltu waliif fidee? Tamuu Baleender waan jettee ilaale keessa ol deemime. Sheekotii wanti amantaa fi Oromoo walitti fidu hin jiru. Sheeka wanti amantaa fi Oromoo walitti fidu hin jiru. Maal jechuudha? Kanaafi yeroo tokko waa'ee Ubbudiyoon Baardaari maal dhaquudha? Biyya naannoo Amaaraa dhaquudha? Lammaan dhaquudha irraa na gaafatanii turan. Deebisaan irra godhe. Komentiin naa kennamte namoota gariin namoota muraasaan maal ture ni beektaa? Ati sheeka waan siyaasaa maaltu siin ga'e? Amantii ta'e malee waa siyaasaa maa dubbattaa? Yeroo baay'ee akkas ture. Sirrii dheettee ilaaltaa ati sana? Sirrii ni dheettee ilaaltaa? Kanaaf sun akkasitti beekamuu qabdi. Dhuga baantaa sanii fi sheeka ta'us qeensii ta'us qabsorraa qooda fudhachuu qabnaa. Akka biran laalamuun hin barbaachisu hirmaachuu qabdi sheekotiin. Dabree bar amantii fi sheekotii fi qabsootti eeguun anuuf irraa hin eeguu ture. Kanuma akka kiyyaa kanaa jira. Kanuma akka kiyyaa kanaatu lakki ani siyaasa maaltu naan ga'e? Siyaasni kookkoodhaayi. Siyaasni sheekotiif kookkoodha. Maa kookkoo miti. Siyaasni kookkoo miti jechuudha. Saniif akkasii beekuun nurra jiraata. Saba keenyaas akka bilisoomu rabbi nu haa godhu. Saba keenya saba bilisoomee biyya sarratti, qabeenya sarratti, lafaaf lafee sarratti abbummaa isaa harkatu rabbi nuuf haa godhu. Warra bilisummaa afaan qofaan hawwu osoo hin ta'in qabsaa'ee harkatu rabbi nu haa godhu. Saba keenya jaarraa dheeraa rakkatee, sabni keenya jaarraa dheeraa biyyaa baqatee, sabni keenya jaarraa dheeraa hidhamee, sabni keenya jaarraa dheeraa ajjeeffamee walaloo takkaatu ture Dargii fi Haayile Sillaasee keessa ta'uu lamaan hin beeku garuu mootummaa kana keessaa meeqa barreeffamte maal jetti sheekotiin barreeffamte afaan Oromooti ajaa'ibu keessa jechi ittiin barreeffame qubeen ittiin barreeffame Arabiidha. Baasu maal ture ni beekta afaan Oromoo ture maal jedha meeqaatam jiraa dhima meeqaatam jiraa dhimanii ka qabrii garreen sabrinii meeqaatam dhaluu tumanii ka'ee san hunda lalaa waa lamaan mul'ata. Tokko walalo aartii afaan Oromoo irraa mul'ata. Sadaffaan qabsoo irraa mul'ata. Roorroo dabarte himuu dhalootatti roorroo dabarsuu. Roorroo dabarte dhaloota agarsiisuu. Meeqaatam jiraa dhimanii ka qabrii garreen sabrinii fuudhaniitu madamsinee gara inni gara geessan hin beekan akkana jechuudha. Santu ture jechuudha nu barsiisa. Fuudhuu malee gara kana jiraam namni beeku hin jiru. Meeqaatam jiraa dhimanii ka qabrii garreen sabrinii harkaniin awwaallanne jechuudha. Namni tokko gartee awwaallattee ni sabbarta. Kanaaf qabrii garreen sabbarree jechuudha.
meeqaatam jiraa dhimanii ka qabrii garreen sabrini meeqaatam dhaluu tumani qaama saalaa kolaasanii jechuudha dhaluu tuman jechuun meeqaatam kolaasanii kanaafi meeqaatam dhaluu tumanii ka eegas takkaan namni meeqa beeyna ka faana keessa tumanii miillirraa bahe kan dhaliin akkasumaaf ilmoo malee jiraatu meeqaatamtu yeroo manni Oromoo san hunda barreeffamaan sheekotiin nuun geesse jechuudha kun hundi qabsoo agarsiisa. Barreesse yoo barbaaddan waan inni irraa barreesse irraa garagalfadhee biraa deeme namni biyya jirtan seenaalee akkasiisan hordofuu qabdanii saniif inshaallah sagantaa teenyaa irraan tanaasuma dhaamna dhaloota bilisoom rabbi nu haa godhu dhaloota gabrummaan arratti irraa booda xiqqummaan nu hafe gabrummaan arratti irraa booda bara kanaa miti guyyaa kanaa irraa booda inshaallah odoo bara kanaan jenne guyyaa arra yeroo kanatti irraa booda rabbi nurraa haa godhu ummata beelawaa tiini irraa dhufee osoo tiinii nyaatu Oromiyaa dhufee tiinii Oromiyaa osoo nyaatu dhadhaa fi cooma loon keenya dabranii albuuda keenya fixanii quufanii nurratti bulgaan kana rabbi nurraa haa galchu inshaallah sagantaa teenyaa tan arraan tanaasuma irra dhaamna namni yaada qabda yoo jiraate yaada isin irraa hin fuudhaa yoo yaadni hin jiraanne sagantaa asuma dhaamne adda baana mi namni yaada qabnu jira gaariidha tolega assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh nagaan naa oolaa warri isinii halkaniitis akka keenya halkan gaarii kunis guyyaa gaarii barri bara bilisummaati bara gabrummaa itti xumurru bara bilisummaan dachii Oromiyaa irra gallee bilisummaan itti jiraannu anaaf isiniifis haa ta'uun jaa wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh galatooma.